caaltuun osoon an nabira jiraachuu baatte an bira jiraachuu baadde hoggaani fiidiyoo hajjiin gaddiisuu argitee micootan hafurri bakka lamatti addaan cite dubbachuu dadhabde ara silaa lubbuutu yaaniif dabarsaa jette maaliif osoo hajjiidhaaf hin jin dafqa isiidha meeshaa mana isantu isii garaa gube mee isinummaanuu warri dubartii taatan mee yaada warra gartee akka dhalaa hajji jala yaatu tanaa miti warri nagaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii haalli jireenyaa maaltu jira jirra kun anaa fi caaltuunis asayne bakka nu eegu isaa beeka kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa hojii hajjiidha maal jeesanii ma waan hajjiin dalagaa jiru waan hajjiin dalagu maal jeetin isinii ibsaa way ajaa'ib arra jee waan fixee kuno intala takka mana fidate qacaaltuun masruufa feetii ilmoon tiya masruufa barbaaddin jeen intala takka mana fidateeti warri biyya kanaa isin budaadha hoggaaju eenyuuf jaaseetan naafi caaltuudha garuu nuti caaltuun yaani gaa namni abbaa manaatiif numa aara xiqqoo itti dhagahame anumaatu loleeni maali sagalee aada dubaraaf hayoom takkaa isa birattuu gammachuu argattee miti usnu raajeeni caaltuu irraa aarii balleesse malee caaltuun baay'ee takka aartee itti dhagahamee jira maaliif waan itti dhagahameef hordoftoota kiyya manni dhalaa meeqa caaltuu irratti dhuftee baatu manni kanuma namaa jijjiirama malee manni hin jijjiiramne meeshaaleen tarma caaltuun garaa isii hidhattee mana bitattee hajjiin achumarratti dheertuun jenne gabaabduun jenne qalloon jenne furdoon jenne jalloo fi diriirtuu manuma san irra caaltura jijjiiraadhaa jira waan kanaa kun dubartii ta'e abbaa fedhee ni guba maaliif meeshaan ka caaltuuti akka isin bitatte isinuu ragaadha hajjiin qalasa tokkocha keessaa hin himatu namni gabbee dalagatee gidaaraan baatira dhaabbatee meeshaa mana sanii godhe caaltuudha dubartiidhaas an hin beeku dubartiin biyya tanaa aqlii gara galchitee uffatteen saayii osuma caaltuun gubattuuti annama gaariidha hajjiidhaan qabee caalturraan nama gaariidha hajjiin qabee abbaa bultiidha abbaa ilmaa godhadha jetteetinsa intaloon kun addaan dheerattee isa bira naa teessi ammoo waan kanaa kun hin barbaachisu ani gara kiyyaanii caaltuu ana bira dabartee akka gartee hajji bira intala saniif caaltuun dhaytu an hin godhu anaa bira jira caaltuu anaa bakka hundaa'u anaa irraa bu'a waan dubbattuus anaa irraa dubbata waan isin fudhachuu qabduus anaa fuudhaaf ani taniin dubartummaan teenya tuni hajjii kana malee dhiirri biraa ni dhabamte hajjuma jallaa kana isin kararra eega takka chii dhaabbatte takka karaa hulaadha takka hulaa afoo dhaabbattanii xaabura dhaabbattanii maaliif eeggattan bara waan na dhibee jira isinummaan hajjuma kana kakuno gajii akka namaa hin dalaganne nama ilmoo ifiitiif uyyaanne ati maal sii godha jetteeti yaa buleetiti osuma argituu ibidda mataadhaan seentee gubachuudhaa deemtaa osoo namni ka gubatee maal jansaa oromoon hoggama mangtu gubatteen garree ibiddaan taphattaa jaan kanuma gubatee argitu osoo gartuu ibidda deemtaa hajjiin guyyaa lamaa sadii shurursi godhaati gaafa kan gurra kan kee qabee hulaa afoo si kaa salphina kee gaafa sawwaan ati dubbattu ati caaltura nama gaarii taateeti miti caaltira dubartii cimtuu taateeti miti garuu arrasitti fakkaatteeti mana isirra teesse sanuun qaanfattu meeshaa asii gubbaa teessee hoggaa isaa wajjinaa soytu takkanaa tana barsilaata zeetatti naqanii coraa isii lafee malee irraa gadhiqan waan dubartii taate maqaa balleessiti dubartummaayyuu maahui dubartuma jee himachuuyyuun ana jibbisiise maaliif dubartii akkaataa kun hajjii jaalatu tanaan arga hajji silaa ardiinuu jibbite tanaddoon jaalatu tanaan na dhibee baran silaa afaan beeytee ardiin tunuun har'an deemin jettiini tammoo dhalaan jaalattee dheeytee mana teessee maafirraan furii dabaluu kee ta'uun si barra silaa caaltuun firraa agartee hin dubbattu haadha sabriitii aarteetu maarii siidhaan garaa siidhaa macaroo sii gubdee callifti duraan caaltuun ni dhokattee kophaa jirti namni irraa dubbatu hin jiruu fi dhalaan
tuun baatu, tuun seentu, tuun kuttu. Ammasii tafe kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa aarii keessaan galee waan baay'aase haga ammaa caaltuun nageessin hin gaafanne aarii itti jira isillee abshir siif jira jaadhaa jajjabeessaadha hamileetaaf maaliif ibidda abbaarra bu'ee guba jan akkaataa itti gubatte isitu beeka garaa isii keessaa beeka malee namni beekuu hin danda'u anamma gara caaltuutiin isin dabarsaa dhiifa manaa godhaa waan nifin gartee sagalee ulfu fuudhee fanilleen aariin na jira dhiifa manaa godhaa caaltuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraatan bakka isin jirtan hundaan nageenya jiraatu. Maatii sabboontuu jettu ana dhugaa baay'ee na aarsa jira. Ani dubartii sana illee hin beeku eenyu akka taate illee hin beeku. Eessa akka fides hin beeku yookiin warra duratti nu bira dhufutu goddanyootuma koo keessaa tokko ta'ullee danda'a hin beeku ani garuu rabbuma beeka baashiin taate hin beeknu anillee ani garuu kan na gube ishiin ajjettee rumuu miti kan na gube. Ishiinis argitu maaltu na galchee kan narratti argitu dhaxxeettee rumti. Kan na gube kan inni akkatti dudda koo dhedhee garaa koo dhedhee mana rabaa dalagee akkasitti fidee meeshaa koo irratti bashannansiisu bichaatu na gubaa jira malee ana ajjiillee wanta tokko na gubaa hin jiru. Wanta tokkollee natti naarsoo jechuudha. Ana irratti dubartoota 10 jijjiiruunsaa akka uffata xuraayee ofirraa baasanii jijjiiranii dubartoota jijjiiruunsaa rakkoo hin qabu. Garuu ana meeshaa kooti kan na gube meeshaa kooti kan na aarse kan inni dafqee bitadhee jechuudha malee ajji irraa dhimma hin qabu ani rabbiin isarraa na hiike waan ta'eef rabbiin koo galatoomu amma barbaade hafuudhu garuu meeshaan kooti kan nu gubaa jiru malee dhugaa to'aati sabboontoon ana bira jiraachuu baatte yookiin ofin ajjeesaayyuu yookiin kilooroksiin dhugaayyuu haati sabboontoo galatoomtuu kabajamtuu ishiin ana bira jirtii fi du'arraa na oolchite malee. Silaadha lubbuu kun dabarsatu yookiin tureeyyo. Caaltu duraan intala tana hin beektooti. Hin beeku ana eenyu akka ishii taate hin beeku. Namni dubartiin kanaatun duraan dubartiin geedota kan kee jettee si bira dhuftu ni jirti ta'e inni mana fidu. Namni fuullee dhatan hin jiru kaa. Hundi fuula banaa deemanii. Hunduu fuula banaa deemanii. Amma abaluu ta'uu baran je'ee fuula hidhachiise moo nama taate baranii hin dhiisan jechuu fuula hidhachiise moo intaltumaan laata nama hajjabatu je'ee makkammeme. Nama hajjabatu moo annin shakke moo. Tooftaan ajjiin danda'amu yookiin si baraniitu. Karaa si eeggatanii. Karaa si dabarsitu eetu suma sodaata nama hundarrayyuu kanaafuu fuula hidhachiisensa. Akka wayaaf tiree numa banatti fuula yeroo hundi hidhattee ho'i deemti. Hidhattee deemtu guyyaa tokko ol ba'uun isheen oolu. Guyyaa tokko ol ba'uun isheen oolu. Takkanaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa guyyaa takka intalti arrakka hattuutitti fuula hidhattee hattuudha soo nama amantii qabu taate nama eenyummaa ifiitiin ifitti boonu taate fuula bana teesseeti ana kunu abalu ani hajjiidhaan jettee teessi akka hattuutti hidhattee fuula mana caaltuu keessa teessee mana abbaa qabu mana haadha mana haati mana keessaa deemte keessa bar caaltuun irraan duune bar hajjiidhaan jireenya itti busheesseeti manaa baate malee caaltuun mana haadha manaati mana si odoo isiin irra jirtu mana isirra teesseeti kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa maal jaan caaltuudhaan eenyu hajjiin intala saniini intala jeellee maqaa dha'uudhaaf na aarsa maal jaan manni keetii arraan booda caaltuun ifiif quuftee biraa baate akka fedha keetitti burraaqii jaan maal intala jabbilee wayisee ka isin kaatee mana namaa keessa burraaqituuf ani kana dhibee waanummaan isin burraaqituuf sunuu maali jabbiluma looniitutu gola keessa burraaqii janiin isiidhaan ammoo kai mana haadha qabu keessa burraaqi sinamni qaanfatu hinje ani kan hinju hordoftoota kabajamtoota kiyya beeka dhaamma yoon ani masla baaltooti yoo uffadde baaltooti yoo uffadde ammaan tana foolisaa wajjin bakka hajjiin micoosanii wajjin jirutti irraniin dhaabbadha maaliifi caaltuu tanallee maaliifin qalbii siidaa olii gatti qabaa hairraa achi buqqaatu hairraa fujeessi jajjabeessaa jira malee akka isiin aarteeni ammaan tanaan abaayaa kiyyoffadde bana intalaa fi hajjiin jiran san bakka isaan cisanitti itti dhaqa maaliif maaf meeshaa namaa tire isiin ciiftee ani birtana dibte meeshuma namaa kaati manaa lubbuun jirtu reisiin mana kiyyaa jettee itti tolee badaynutu mana keessa akkana ija babaaftee akkanatti olii gallaalti intal ankan sinjuu qabrii ilaalladhu bakka seentu boolla barbaaddadhu
abadan ati hajjii wajjin hin jiraattu. Magaalaa Yaman tana keessa baantee miti sanaa jirraami hajjii waliin hin jiraattu. Barbaree harka guduunfadheetiin ijateeti sila qaallaqeeti qoricha sii qonna malee osoo dhimma hajjiitiif hin taane meeshaa caaltuudhaaf jala gabbaasee akka caaltuun bitattetti bitadhu manatti ati intala nama taate. Caaltuun dafqa fi duguuggatteeti haddaa si galliqimsitee takkaa fi lamaa walirra kaayyattee manatti meeshaa bitattee ta dhuftu guutuun meeshuma caaltuurra dhufti. Ta bitattee irraachi baateen argine mana naa kireessi chinna bayi maaliif hin jiniin mana naaf kireessi mana kiyya kophaa nu gurtu meeshaan tana maati maan jiniin meeshaa namaatti irraa nama ajjeefatu feetanii ankaniin jiru ammaan tana waan takka waan naasa'ullee hin qabu. Caaltuun kun miskiina rabbii ta'a argitan tana kabajamtootaaf hordoftoota yaa waan arra rabbiin nu oolche dhugaa dubbachuudhaaf caaltuu warraan tana. Waan isitti gaan namuutu waan dubartii ta'e roorroo tana abbaan fedhe ka fudhatu hin jiru. Caaltuun osoon an na bira jiraachuu baattee an bira jiraachuu baaddee hoggaanii viidiyoo hajjiin gaddiisuu argitee micootan hafuurri bakka lamatti addaan cite dubbachuu dadhabdi. Ara silaa lubbuutu yaaniif dabarsaa jette maaliif osoo hajjiidhaaf hin jin dafqa isiidha meeshaa mana isantu isii garaa gube mee isinummaanuu warri dubartii taatan mee yaada warra gartee akka dhalaa hajjii jala yaatu tanaa miti warri nagayaa yaadaa mee isin amma dubartii mana kan kee kana abbaan mana keetiiti walloltee narraa deem jettee aartee baate hoggani dhalaa biraa fidatee takka algaa keetira meeshaa mana kan kee jiru guutuu keessa caaltuu waan beekteen uffata isiidhaa waa xiqqoo kana qabattee dhufte malee uffanni isiidhaa mana san akkas guutee jira uffata isii hin baafan amma dhalaan sun takka takkatti uffata isii feetuni uffatti waan caaltuudhaa guutuu akkatti irra deemuudhaaf deemti. Osoo hajjiif hin ta'in ifaajjiin isiin ifaajjiteetu nama guba maaliif biyya namaatti namni meeshaa tana fuudhee fe'atee bakka fedhe deemuu hin dandayu. Nama qabani inni nu dhufee qaba dosi meeshaa sanniin fe'adha jettee nu dhufee qaba ni qabamti. Saniif meeshaa isiidhaa gattee huccuu habbaa lamaa fi sadii huccuu daa'imaatillee waa xiqqisha fudhattee kara kiyya dhufte. Arra ammoo inni deebi'ee uffata isiitis amma gaddiigeet uffadhu takka takkaan isii waliin deebitu quuftee baate akka jiusaan uffadhu ja'an intala saniin. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa waan kanaa kuni baay'ee takka nama gubaa. Ani gubadhee jira gara kiyyaanii tana ajaa'ibsiftee hunda keessa mana isiidhaa tabiraa itti galchee caaltuu yoo deebitellee wulii asitti hin deebitu maal taate seetiin isii yoo deebitellee bakka biraatiif hin kireessaafi kun manni keetii bashannanii jiraadhu maan sodaatini akkana jaan jechi kun ni jaamaa jechi kun waan jaamu natti hin fakkaanne garuu hajjiin jee jira hajjiin baasa ajaa'ibaa baase waan dur hin jirre baase duraanuu inni gartee kanuma baasaatti deema arra ammoo gudii ajaa'ibaa baase waan Oromoo keessa hin jirre anammoo arraan tanaan dhage saniifuu ani waan dubbadun beeku obboleen kiyyaa hafuuraan naccitate yumaaf akkanatti waan hin dubbadhu arrabni kan wal na hidha du'aayinuuf godhaadha an intala sanis hajjiidhaas magaalaa tana keessa jiraata yoo asii baasee xarafa lafaatti jiraate malee namni hogga biyyaa bee ni beektan nama biyyaa bee namni biyyaa bee kuulii dalagatu malee waan namaa dalagu malee waa irra hin oolu hajjiin takkaa biyyaa bahee caaltuu dalaydu malee hajjii dalagu jaaniin argine. Isinlee boruma ganama intalatti dhageessa boruma ganama dalaydee natti hin fiddu. Manuma kana taa'aa ooltaas hin jaa yoo ati nama dalagaa taates duyduma kan kee nyaates fita hajjiin suma daleessifata. Garuu ati ammoo arraan tana nama gaarii si fakkaatee afaanummaan inni sitti naase kun sitti tole. Maal jeessi sobeme ummata kiyya hordoftoota sheer godhaadhaa intala gartee hajji wajjin mana caaltuu keessa jirtu tana biraan naagaa dubbiin tan akkasiin dhaggeeffattuun barbaada nama hundarraayyuu akka viidiyoon tun isii bira geessuun barbaada maaliif haa dhageessu
Saniifuu ani arraan tana waan hin jedhu dubbaddoos hin qabu. Baay'ee takkaan aare. Gaafaan intala san harkaan qabe. Gaafa sin tasgabbaaya gaafaan isii harkaan qabe. Saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kara caaltuu isin dabarsa. Hajjiin innaa akka ta'aasawoo innaa akka tuffatee deemu nama gaarii wayiseeti gaashin. Nama gaarii wayiseeti si nama yaani nama bultiidhaa nama yaadaa nama dalagatee mana ifii bulfatu itti fakkaatti. Yeroo inni uffatee dhiqatee akkatti deemu nama hojjetu itti fakkaata. Garuu inni ciisaadhuma walaa yoo xiqqoo ture torbee tokko yoo shimbira geesse birrii fidi ja'anii maal fidi ja'anii waan qumaara xabbatu fidi ja'anii kan kanaa fidi ja'anii yeroo akkas ta'e ishiin hunaa beektee jechuudha. Isiin hoggas qooda keessi argiti. Malee ammatti mul'atu. Ammas kan isin jiru obboleettii too meeshaan ati tahajjiiti jettee mana jirtu sun meeshaa caaltuuti tahajjii tettee ittiin gammadin. Meeshaan ta caaltuuti. Meeshaan hin haftu ammas ni fuunaaf caaltuun daa'imti isitti wajjin mana kireeffattee mataa isitti lubbuu isii rahaa gootee meeshaa isitti galfattee teessi. Saniifuu meeshaan tahajjiiti miti ta caaltuuti. Meeshaan manaa algatti qabii fadhii mijilisa qabii ta caaltuuti. Tanaafillee waan natti gammachiisullee takkallee hin jiru. Abaluu kee ta'uu si baraa dura fuularraa fuudhi akka namaa tokkotti as bahi dubbadhu. Namni mana namaaf yaani jireenya namaa keessa gartee laaquudhaaf deemu duraan oguma caaltuun gabbaatu eeggatu jirta gaa. Haa caaltuun narraa baatu gaafa caaltuun narraa baate meeshaa caaltuu tanarra na galfatetteeti eeggatu jirta. Hogga caaltuun gabbaatetti mijilisa caaltuutti fi siree caaltuutti irratti hajjiin ol si baafata. Hajjiin nama dalagatee sumunii si fiduu miti si dalalsiisee sumunii si fijjisiisa malee. Saniifuu bayi mana namaa keessaa kabajaadhaan bayi. Osoo naalle osoo bulle bayi mana caaltuudhaa keessaa. Manni silaa gidaarri ka arabaati meeshaa caaltuutti irraa gabbayi ala. Meeshaa caaltuutti irraa gabbayi. Osoo qalas tokko duraa irraan cabsinetti qalasni tokko irraannetti gabbayi. Gabba'uu baatta ammoo heddummaannee dhufnee nama 500 taanee bittimii barbaree harkatti qicannee fi hajjillee isinirra ol deemnee isirra gad deemnee akkan duune akkan jiraanne goonee isin biraa deemne. Antaniin dhaamsaan sii dhaamu dhaamsi kuni dhaamsa khayriiti immoo hammeenyatti hin fudhatin dafii bayaan qaba ammallee tolaan isin jaa bayi mana san keessa. Mana keessaa bayi bakka fedhu bakka biratti haasii kireessu. Bayi meeshaa caaltuu irra hin taa'in mana siifaa kireessu siifaatti haa bitu takka yoo intala namaa taate bitiif hajjiidhaaf meeshaa deemi. Bitiif boruuraa si ari'ata. Ammoo meeshaan osoo tahajjiin ta'in meeshaan haadha daa'imaati. Ati matakka keessaan qabdu. Fuudhis waan hijaabbattee deddeemtunis fuudhi fuularraa ifi haasa'e akka namaatitti ifta'i dubbadhu haa. Hajji sirraa dubbata. Hogga fuudha hidhattee teessu. Ati araban taane waanummaan fuudha hidhattee teessuufu maali? Firraa fuudhi bal'ootti waliin gabbaanaa tolteeyyuu ammaan tana duraan gartee isa qofaatu waan najaamiti eega gara dubartiitiin dhufte amma nuu tolte dubbiin ammaan tana nuuf tolte. Waliif gattatteenye geelota kiyyaa wajjin sii dhufa caaltuudhaa mitidha. Saniifuu kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa waan irra geenyu waliinuu argina. Nulleen dhiisuuf hin taanu dubartii meeqaan tamtu ta caaltuun garaa nyaattee isaa fi isillee hin dhiifnu jaanii tasgabbaa biitti seera qabdi je'an dhorkutti jiru meeqaan tam geelota kiyya. Akkamitti garaan keenya nu gubataa garaa keenyaaf qabbaneessinaa akkamitti isii iyyaanasitti arginu tana inni irratti taphataayi jani nama meeqaan tamtu kanatti itti dhaaddatu jira. Saniifuu hanga walitti deebinutti nageetti nu tura hin milkaayan hanqanatti isaanis inshaallah hin milkaayan caaltuu manaa baasee mana caaltuudhaa dhalaa fideetti milkaa'inni hin milkaa'u. Takkaan isinin jaa nageetti nu jiraadha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaan nu tura.